بريتي أوي الرجل قال ديمني شقويه سربنا قباي أي مالي يا أرجيتينا أنا بانكي يا شيخ شقوينا تنديسو ويتانا دوتو ديستوي بولنتيسو أمنتان كان باتي أدانتن أمتاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تاف كبجمتو تا بداتو توب أكسمس وان كوتوب بكجر تنت نجان كي يكلين سران سناقة كابو هندي إلمان أورومو لا كان أفان أورومو لقي سنيس كان هنداجين يلي هنداجين يجار هندم تكيسانو نجان كي يكلين سران سناقة كابو كنجرتن كان بيالاس كان بيا كيساس جتورا هيا كمل نجا دلقانا كم دلقا ديفتمون دلق mana madami mo madamin ko tiktoki sen dijette ofirrana arit dugade tiktoki jennana mali ada debekta dugarabbi uguman jechada yero darbe chudu madami way baate dubbatti malaka jette bekta ijollen tiktoka fayyadaman asmanilla karra baratan fida bawaqa chuda ijollen kiya jette ijollen kiya jette mata hijaba male TikTok irratti baasanii ijoolleen habashaan jechuudha kan akka keenya jechuudha. Hammana sana keessa dalagan huccuu kiyyaaffatanii huccuu kiyyaaffatanii. Innaa kanaafiyyu ijoolleen huccuu maadaamii uffatanii ijoolleen daa'ima nama Facebookaa fi TikTok irratti baasanii iddoo feegdaniidha nanasuma maaliifiyyu goda isin fannisu dhugaa waaqa angaruu kana ergaan kiyya atillee dalagaa kee kan dhabde TikTok fi jechaadha. amma arra otuma addana dhufne iddoo bashannanaati jechuudha iddoo bashannanaa iddoo dhuma qilleensuma biyya ormaa kana keessatti gaduma baanee qilleensa fudhanna janneetiyyi kan nuti gadi baanee garuu wanta tokko dubbachuu barbaanneeti dhiifama wajjin wanta nun gashinellee yoo ta'e nuuf kolchaa jechaadha garuu nus dubara akka keessaniiti ani badhaatuun akka dhimma dhuunfaa kiyyaatitti TikTokii nan fayyadamullee waanuma dhuunfaa kiyyaa waanuma tokko viidiyoo adda addaa ofuma kiyyafaa waan tokko yoo ta'e malee hin fayyadamusi gara YouTube irratti illee wanta madaamii ga'u hin dalagu jechuudhaan garuu dubbiin kun sobas ta'uu danda'a sobas ta'uu dhiisuu danda'a walumaa galatti abashoonni nuti hundumti keenya abashaa jedhan isaanii waa'ee Facebook gubbaatti argaan ture kalee dheengadda kana nan ilaala maal jedhan beektaa kullu zaawiyaa manaa keessatti jettaniititti kullu zaawiyaa jechuun egaa akka afaan oromootti bakka dhukataa gola hunda keessatti kan TikTokii dalaganii hin fedhu ani sarraatanyaan fedhu iyyuu jette sababa sanirraan sarraatanyaan fedhu ani sarraatanyuu mana jibbisiisee jettaniitittiin maaliif jedhee gurbaan gaafate akkuma afaan oromoo yookaan warra afaan arabaan beekne yoo jiraatellee jechuudha sababni isaa ijoolleen mana keessa taa'aniitiyyuu uffata micayyoo kiyyaallee wee malaabasa gbintii jettee uffata micayyoo tiyyaanne argu telefoona kurnaffaa jettee boqoda takkaffallee jette yoo nani telefoonni kun kiyya yoon jedhee kan kooti telefoonaan nan qaba naan jette wanta akkasii fakkeenyaaf tarii dhala namaadha nutiin kun uumama yoo ta'e maqaa guutuma dhala namaa kana guutuun fakkeenyaaf abashaa jette abashaa guutuu maqaa yakka ana ta'uu danda'a ishee ta'uu danda'a yookiin nama biraa ta'uu danda'a namni wanta kana godhu yoo jiraata ta'e beektaa tarii nama nuti TikTok immoo amma hin baay'ate baay'ina caalaa TikTok irratti wanta garagaraa waliin jedhu arrabsoo hin taane fidanii wal arrabsu intalli dubaraa safuu qabdi gabaabumatti ani yeroon YouTube nan dalaga yoon jedhu armeeni gaafa meeqaaf na dubbisuu didan maatiin koo yoonani gaafadhe yoonani akkana YouTube dalaguuf waan akkasii yoonani itti mari'adhu dhala koomiti ammanaan jedhan itti gaani maaliif yoo jette ani nama tokkodha kophaa kiyyaan jiraadha wantan fedhe dalaguu nan danda'a garuu maatii kiyyaaf gurra maatii kiyyaatiif wantin kaa'ee jira please ijoollee oromoo arargeellee ta'e arsiillee ta'e shawaallee ta'e wallaggaallee ta'e booranaallee ta'e gujiillee ta'e baalellee ta'e yookaan walloo bikka feete yoo taate ati intalli oromoo safuuke kan eeggattu ati dhamale dhufee namni biroo siif hin eegu oromoon yaani gadaa qabaas
Ada qaba, safu qaba. TikTok irratti eda akka tasaa liivii namni seene jala ani telefoona kiyyaan illee miti namuma liivii seene haasa'uun arge. Intala dubaraati intalli waa'ee kana haasoftu. Wanta baay'ee gadi galoo, wanta baay'ee safuu Oromoo otun ta'in iyyuu dhalli namaa afaan akkasii baastee intala dubaraa miti seexaannuu jecha akkasii kan afaan hin dubbatu ta'e namaan hin jedhu. Waan baay'ee argita, wanta baay'ee dhageessaa. TikTokii fayyadamaa. TikTokii fayyadamuun keessanii gara aartii Oromoo keessatti TikTokii ilmaan Oromoo TikTokii fayyadamuu keessatti gahee guddaa taphate. La asumarratti odoo dubbattu afaanitti illee si qabee na of kalchee ayyaantu. Rakkoon qaba. Yaani uummanni biyya biraa jechuudha sooshaal miidiyaa kan fayyadamu itti baratuu fi itti wal barsiisuuf itti guddachuu fi keenya garuu wal arrabsuudhaaf wal xiqqeessuudhaaf gadi wal qabuuf itti fayyadama jechuudha namoonni keenya hedduun jechuudha. Namni waan gaariis dalagu jira garuu aga waan gaarii nama dalagu irra waan gadhee nama dalagu caala asumaanis keessattuu ijoollee shamarranii jechuudha waan nurraan eeggamne tokko doo fayyadamuu baanne sooshaal miidiyaa irratti fakkeenyaaf nama jaallattee gaafa jaalalli kee dhumu baatee nama sana sooshaal miidiyaa irratti arrabsuun anatti hin tolu maaliifuu akkuma wal jaallattee walitti dhufte jaalalaan adda ba'uu malee sooshaal miidiyaa wanti ilaallatu hin jiru asumaanis ergaa kana dabarsuufi barbaada dhiifama naaf godhi ishee of course waan koo akkana jette hin dhageessanii sabni biraa sooshaal miidiyaa kan banatu yookiin TikTokii fakkeenya dhimma biraayyuu miti guruppii iimoo yoo fayyadamanuu namni biraa yaa amma diina amantaa ofii itti wal barsiisu yaa amma aadaaf seenaa ofii itti wal barsiisu yookiin immoo afaan ofii itti wal barsiisu yookiin immoo ganduma isaanii keessatti ati intala ganda kamiiti shawaan intala ganda kamii ati intala Harargee ganda kamii badhaatuun intala biyya kamii ganda kamii jedhanii itti wal barsiisuudhaaf intala abaluu akkamii intala eenyuti ati jedhanii itti wal baruuf banatani keenya yoo ta'e yaadala namaa kun hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf guruppii immoo yoo uummanne yookiin ittiin janajjanuu yookiin ittiin arrabsuu daqiiqaa lamaaf guruppiin uumame sana yoonni fi wanta tokko wanta gaarii tokko kan hojjetu ta'e daqiiqaa 12 ol wanta arrabsoo hojjeta isa jedha dhugaa keetti dhugaa kanarratti immoo TikTokiin fayyadama seera immoo seera kalaqa namaa hin cabsinaa inni kun hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf dubara keenya irraa hin barbaachisu intala eeda laale sana ani islaa ana bikka kiyya ana taate maatii kiyyaaf maalan dhaama kan jedhu ilaale yaa obboleetti koo hundumti keessa yaa ilmaan Oromoo tokko sinin jedha badhaatuun gaarii hojjettee toltuu hojjettee amii hojjettee YouTube irratti hojjetaa jirti miti isa isin irra YouTube irratti hojjettu kana daa'imti ishii kan ganaa dhalattu dhalli dhala daa'ima ishii wanta kana baaftee arguu dandeessi anaaf safuu otoo hin ta'in dhalaan dhaluuf miti dhala dhalti koo dhaltuuf iyyuu safuudha maatii keenyaaf maal jennee dabarsina ree inni kun hin barbaachisu irratti waliin arrabsinaa isa madaamiin jettu dhiisaadhayyuu isa madaamiin jettu soba nu jibbitee jettee jechuu dandeenya rakkoon qabu isa araboonni odeessitu dhiisi garuu inni amma liivii irratti baatanii wanta fokkisaa arrabsoo dubara afaanii hin baane kan waliin jettan inni kun haa dhaabatu safuu cabsaa jirtanii sabni biraa abashaanii viidiyoo sana buuftee gaafnu arrabsuu feete nutti ergiti isin dhalaan keessan kana jettee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhugaa jirtu immoo kan viidiyoo walirraa waraabee wal gadhiisu qaama saalaa qullaa wal dhaabee safuu wal cabsisiisu nama keenya ilmaan biyya tokko ilmaan ganda tokko ilmaan afaan tokko dubbannudha inni gadi baatee jaarsi kee isa akkasii ani isa akkas na baasee isa godana na seensise jettee kan wal arrabsitu dhala Oromooti inni kun haa dhaabatu ani gabaabumatti na jaallattan na jibbitan omtuu nan gootan haa dhaabatu wanti walirraa wal gorsuudha wal barsiisuudha marakkoon haa dhaabatu gabaabumatti maaliif dhaabaa jennee iyyuu kadhatu miti haa dhaabatu an akka intala dubaraatti haa dhaabatu arrabsoon akka safuu Oromoo aadaa Oromootti illee haa dhaabatudha bakka asuma jechuudha gabaabumatti ayyaantuun kana isiniin jechuu barbaaddi ijoolleen seera malee wal arrabsitan of qusadhaa isiniin jechaa jirti obboleettiin keenya guddaa galatoomii kana yaaddeeyyuu dubbatuu keetiif an baay'ee natti tola maaliifuu waa haasofna jennee hin dhufne akkuma tasaati bashannana dhufne baay'ee galatoomii siin jedhani gara kiyyaa guddaa ergaa guddaa kan qabudha jiraadhu haadhoo kun egaa nabaat atoo maal jetta asirratti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاني نقلن سنة كل سلطان في سمرة على قبله وقت ما جبت النجار في فيان سمرة أجراته جرى الراس عدي بدات تبين فانا وانكو فانا وانكو تب فانا
Yusri rajramti Yusri. Achumaanu waa'ee waa sobno waa'uma keenyarraa waa'ee namaa osoo hin taane waanuma keenya Bira dhalees. haasofna jennee dhufnee kun akkana jira nyaadhaa dhudhugaa nu faanallee guyyaa takka isanillee ni bashannantan jennee yaanna achumaanuu yaada wayii qabatanii Bashannan ammaatti jira miti uffannaa. yaada wayii qabatanii yaadni kun kan maal jedhu safuu fi aadaa waan jedhu aadaa jechuun kan uffatan qofa osoo hin taane kan itti biyya ofii keessan seeraan jiraatanidha achumarraanuu aadaa fi safuu jechuun illee isuma of saalfattee of qaanfattu kanuma ilma dhiiraa gaafa gartu ija qaqqabattu jechuu faada kan makkanaati safuu jechuun namni tokko intalti takka guddattee waggaa 15 efa dabartetti haadha abbaan kiyya nan ga'u jechuu ni dandeessi garuu immoo hiree isii murteessuu dandeessi achumaanuu ammoo ani waan hin irra hojjedhe kana boru maatiin kiyya yookaan ilmaan hin dhalu dhaloonni kiyya ni argaa dhiiroo maali wanni kun safuu keessan ni galchaa dhala namaatiif ni tola ilma namaatiif ni tola moo hin tolu jettee adda hubattee hojjechuun sirra jiraata wanni ammoo hojjettan kun hundinuu waanuma nu wajjin jiraatu yookaan nu baasu yookaan jireenya keenya ta'uu miti inuman ta'u kuni ilmi namaa jireenya uumamaan qaba jireenya dhuunfaadhaa kan mana ifii keessa jiraatu tii tokko yookaan qilleensa gubbaa jiraatu miti qilleensa gubbaa gaafa ol baatu ati uumama waan ilma namaa keessa hin jirre fidadhu kottu malee waan namni hojjete fidattee qabattee hin dhufinaadha kanuma waliif dhaamna yoo isanii balleessanillee of kolchaadha galatoomaa ulfaadhaadha warri nu dhageeffattan like share subscribe gochuu hin dagatinaadha isan jaalannaa bakkuma jirtanitti Galatoomaa. Tukaanallee waan itti murannu dhabne. Sikiini naman dirti qabattee deemte adde badhaatuun isan hin beektan malee. Mucayyaan nama dirti. Kunoo boorsaa keessaa fuuteenii qalachaa jirti burtukaanii. Are. Si namuma sanaayyuu teennu. Wallaa sikiinni kiyya omtuun qaba. Lakki wallahi kara ani itti ilaaleen jira. Omtuun qaboo. Nama galteen beeytumi. Laa akkamittan qalabbo. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa. Caalee sanyii dhiiraa caalee sanyii guddaa jedhe caaluun keessaa. Kan dur lammiin kee dibateen arraabne gafarsaa yeroon waa argadhu reediyoon si waadee qawween si akaawe. Hammam lammii keetii walii galtee diddee mana gumaalicha ilma haa jeeti afaan kottaafuu kan shantee. Si amma immoo burtukaanichi waan hin albee kanaa muramee himuu diddaa kan hin beekte kana hundumaa mafmaa Qaaqee. يجوينا ربي